Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessanii wajjin ta'u kam jirtu qulqulloota saba Waaqayyoo dhiiga Yesuus Kiristoosiin biyya adda addaarraa lafa adda addaarraa saba adda addaarraa bitamtanii walitti kan qabamtan jaalala isaa guddaadha Waaqayyoo kasin si fo'ate ammallee bakkaaf qixa jirtanitti nagaadhaaf ayyaanni gooftaa isiniif abaayatu dabaleen jedha. Waaqayyoo guyyaa kana nuuf laatee fuula isaa duratti akkasitti akka dhiyaannuuf iddoo adda addaa bakka adda addaa irra teenyee isa akka barbaannuuf carraa guddaa, carraa mootonni, carraa gurguddoonni, carraa beektonni dhaban sanuuf laatee maqaan isaa eebbifamu. Sagaleen Waaqayyoo akkeedha. Isintu na jaallate miti, anatu sin jaallateedha. Isintu na fo'ate miti, anatu sin fo'ateedha. Maatiyos boqonnaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15-16. Kanas immoo dadhattanii akkasin ija jiraatu godhattaniif isin fo'adheedha. Namni nama fo'achuu danda'a. Namni nama gaafa nama fo'atu ulaagaa mataa isaatii qabaa. Wanta ittiin nama fo'atu yookaan wanta ittiin nama adda baafatu, gargar baafatu yookaan select godhee fudhatu ulaagaa mataa isaatii qaba. Ulaagaa hedduu tarreessee isuma fo'atu immoo amma dhumaatti kan nama fo'atu, amma dhumaatti kan nama wajjin deemu, amma dhumaatti kan nama gargaaru, hamma dhumaatti kan nama wajjin dhaabatuuf hafu tokkollee hin jiru biyya lafaa kanarraa Yesuus Kiristoosiin alatti. Egaan fo'annaan Kiristoos nu fo'ate, jaalalli Kiristoos nu jaallate adda kan godhu jaalala biyya lafaarraa yookaan jaalala namootaa, firaa, lammii, jaalala abbaa manaa, jaalala haadha manaa, jaalala obbolaa, jaalala haadhaa, jaalala hedduutu jira. Jaalala kanarraa adda kan isa godhu hamma dhumaatti nu jaallachuusaa, hamma dhumaatti nu wajjin hafuusaa fi utuu nu hin jaallatin nu jaallachuusaati. Nama tokko kan nu jaallannu yoo nu jaallate jaallanna, yoo faayidaa wayii irraa arganneedha, yoo nu gargaare jaallanna nuyi. Yoo inni bareedaa ta'e, yoo bareedduu taate, wanta garaa garaati. Garuu utuu nuyi bareedoo hin ta'in, utuu nuyi isaan fayyadin, utuu nuyi cubbuudhaan faalamnee jirru, utuu nuyi lafa fagoo jirru, dhiiga isaa nuuf dhangalaasee jaalala guddaa nutti agarsiisee inni nu fo'atee maqaan isaa eebbifamu. Namni kan inni nu jaallatu, kan inni si jaallatu, namni sirraa fayyadamuuf jecha akka ati gargaartuuf, akka ati dhaabattuuf jecha si jaallata. Nu gargaaruuf isa nu jaallate. Haalelooyaa. Dhugaa obboloota koo jaalala Kiristoos kana gaafa yaannu sammuu keenya nu fageessa. Namni akka nuyi gargaaruuf nu jaallata, akka nuyi dhaabannuuf nu jaallata, akka nuyi isa fayyadnuuf nu jaallata. Kiristoos garuu akka nuyi isaaf dhaabannuuf osoo hin taane nuuf dhaabachuuf, akka nuyi jaallannuuf osoo hin taane akkasumaan nu jaallate. Akkasumaan kun jecha xiqqoo yoo fakkaatte iyyuu hiikamteen dhuftu. Nu gargaaruuf jecha ija jiraatu akkasiin godhattaniif, akkasiin bara baraan jiraattaniif, akkasiin jireenyarraa hafaa akkasiin jiraattaniif jedhe gooftaan. Kan nuyi jireenyarraa hafaa jiraannuuf isa nu fo'ate, isa nu jaallateef ulfinna ta'u. Egaan guyyaan irraa akkuma beekamu guyyaatti waldaan gartuu ijoollee Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dura turree Waaqayyoon itti kadhannu, Waaqayyoon itti barbaannu, ba'aa keenya, ba'aa dhalootaa yeroo nu itti fuula Waaqayyoo duratti agarsiifnu, rakkina biyyi keenya keessa jiru, rakkoo dhalooti keenya keessa jiran dhalootaaf Waaqayyo gidduu yeroo nu itti dhaabbannudha. Guyyaan kun maaliin kadhataan? Waaqayyo taasisuudhaan, Waaqayyo irraa waa gaafannee fudhachuudhaan yeroo nuyi itti dhaabannudha. Guyyaa kana keessatti egaan Waaqayyoodha gurguddaa akka inni kun nan amanaa, nan abdadhasi. Waaqayyo warra isa eeggataniif yeroo hundumaa wanta haaraa in hojjeta. Baay'ee kan isin dhibu namni amma beelee nyaata. Ammuma dheebotes immoo dhuga. Nama quufeeru waan ammammi nyaa'u. Nyaata baay'ee barbaachisaadha, guddaadha, gatiin isaa jedhamu, gaarii jedhamu yoo geessitaniif waan tokkollee fudhachuu hin danda'u. Maaliif quufeera waan ta'eef. Namni baay'ee dheeboteeru garuu bishaan amma dhugu hin beeku. Waan tokko isin jedha.
ammuma waaqayyoon eeggattaniif ammuma waaqayyoon abdattan ganama kana waaqayyo siirratti dhangalaasa shaapaaphaaphaa eloondoo baay'ee natti tola yeroon waa'ee waaqayyoo haasu ammam yoon dadhabeen jirate ammam yoon dhukkubfadheen jirate ammam yoon baay'ee gadi bu'een jira yoon ta'e foon koo dadhabeera yoo ta'e illee hafuurri koo baay'ee jabaata gaafa waa'ee Kiristoos kana yaaduuf dubbachuu jalqabu keessa kootu na guuta hafuurri koo natti tola baqa maaliif ennaan akkasumaan nu jaallate akkasumaan nu dhiisuu osoo hin taane galmaan nu goofu waan ta'eef kanaaf ganama kana waa tokko isiniin jedha hamma dheebottan hin dhudduu amma beeloftan hin nyaattu egaa quufarratti nyaachuun qisaasama nyaataa fidaa jedhu isaan warri saayinsii mee amma kana eeggan dubbadhee gara sagalee har'a dubbii kootittiin darbaa har'a mata duree kanaan dura jalqabne tokko waliin xumurra innis du'anii jiraachuu kan jedhu marsaa jalqabaa tokko ilaalleerra du'anii jiraachuu jalatti namni jiraachuuf maal gochuu akka qabu Yesuus Kiristoositti amanuu akka qabu du'uu akka qabu tuujiruu du'uu akka qabu tuujiruu du'uu jechuun namummaan keenya inni moofaan inni addaamummaan sun nu kiyaa du'uu akka qabu Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 5:11 seeroo wajjin wal bukkee qabne ilaallee akkuma kana jaalala biyya lafaa dhiisuu qaba namni maal gochuuf jiraachuuf Kiristoos duukaa du'uu jechuun kanaan ibsamaa inni wantoota du'uun ittiin ibsamu qabxii gurguddaa 3 ilaallee dhaabanne namni jalqaba hin amanaa ergasii booddee immoo namummaa isaa isa moofaa of kee ajjeesa addaamummaatu kee du'a Kiristoos wajjin fannoo irratti rarraasaa fedha foonii yaada addaamummaa yaada wanta hundumaa addaamummaa sana fannisuu qaba erga isa ajjeesee booddee of keetti jaalala biyya lafaatti adda baa hin dhiisa gaafa jaalala biyya lafaatti adda ba'u yookaan dhiisu immoo dhibbatti du'eera waan ta'eef Kiristoos wajjin du'aa ka'uu isa hin dhibu enne ilaalle Kiristoos wajjin akkuma du'uun isaa wajjinis du'aan ka'a kan jedhu dubbifanne Roomee boqonnaa 6 bakka nama isinii kennerra egaan jaalala biyya lafaatti qabamuun immoo diina waaqayyo akka nama godhuun beektanii reessa jedhu wangeela ergaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa dubbifannee Yaaqoob kana kiyaa ilaallee dhaabban har'a immoo amala nama Kiristoos duukaa du'ee walii wajjin ilaalla amala nama Kiristoos duukaa du'e egaan namni du'uu qaba inni irraa eegga du'e immoo amala akkamii qabaa amalli nami du'e yookaan nama du'e gaafa jennu reeffa seennu sana miti du'a iddoo gurguddaa 2-3tti qoonneeti kan ilaalle keessumattuu iddoo 2tti ilaalle tokko du'i isa fooniif lubbuun gargar ba'u namni yookaan hawaasni keenya abaluu hin du'e yookaan hin boqote seenanidha garuu afaan macaafa qulqulluutiin yookaan akka kiristaanotaaf inni du'a osoo hin taane boqonnaa yookaan immoo riqichattiin gara mootummaa waaqayyootti ittiin darbinudha kiristaanonni jennee inni lammaffaan immoo du'i kuni namummaan keenya inni moofaan yookaan inni addaamummaan sun inni jallina nu hojjechiisu inni wanta gara yaada foonitti nu oofsisu sun nu kiyaa gaafa du'u Kiristoosiif jiraachuu gaafa jalqabnu uumama haaraa gaafa taanu lammaffaa gaafa dhalannu dhayennee ilaalle inni sadaffaan immoo hafuurumti keenya nu keessatti yeroo du'u Kiristoos wajjin gargar gaafa baanu namni wanta gurguddaa 3 yookaan qabiyyeen namaa wanta gurguddaa 3 irraa akka inni dhufe ilaalla tokkoffaan foon lammaffaan lubbuu sadaffaan hafuurenne hafuurris foonnis lubbuunis immoo hojii ga'ee gurguddaa mataa isaanii qabu foonni keenya baattuu hafuuraaf lubbuuti lubbuun keenya kan nuti ittiin jiraannudha hafuurri keenya immoo kan nuti ittiin Kiristoos wajjin haasofnu waaqayyo wajjin konneekshinii nuuf waaqayyo gidduu jirudha neetworkii isa jennu egaa hafuurri keenya kun gaafa du'u fooniif lubbuun qofti gaafa jiraattu namni Kiristoos irraa adda ba'a addaamiif ewaan gaafa Kiristoos irraa adda ba'an maal isaaniitu du'e hafuura isaaniitu du'e sagalee waaqayyoo
Yesuus Waaqayyo gaafuma itti dubbate isa kanarraa yoo nyaattan maal taatu induutu du'inni Waaqayyo ittiin jedhe sun isa kam yoo ta'an isa hafuuraati. Maaliif kallattiimaan battaluma sana akka nyaatan hin duune isaan du'a isa kam du'a isa fooniif lubbuun gargar ba'amu. Maal ta'an qullaa ta'an duwwaa ta'an jireenya kee ammoo gadi ba'an. Inni kun egaa hafuurri keenya du'uu akka danda'u fooniif lubbuun utuu wal keessa jirru namni akka du'uu danda'udha kan inni nuuf ibsu. Kanaaf namni isa du'a isa kamii dhagaamman hin jedhu Kiristoos duukaa duune jechuun namummaa keenya isa moofaa sana ajjeefne jechuudha. Eenyu duukaa? Kiristoos duukaa. Namummaa keenya isa moofaa sana Kiristoos duukaa gaafa ajjeefnu immoo amala akkamii qabaanna? Isee dhuwa wajjin ilaalla. Egaan obbolooti nuuf kadhachaa jiru waan ta'eef kadhata isumaan itti fufaa. Namni du'ee amalli isaanii jijjiirama. Amalli kanaan dura qabu guutummaa guutuutti maal ta'a? Hin geeddarama. Amalli kanaan dura qabu guutummaa guutuutti maal ta'a? Hin geeddarama. Tokko garaa Kiristoos qabu qaba. Namni kam? Namni Kiristoos duukaa du'e garaa Kiristoos qabu qabaata. Filiiphoos boqonnaa 2:5 irraati waa'ee kanaa bareechee nutti haasa'a. Namni gaafa du'u amalli isaa hin jijjiiramanne irraa gaafa jijjiiramu immoo gara maalitti jijjiirama? Egaan ergamaan Phaawulos waa'ee isa kanaa waa hedduudha kan inni dubbatu. Ergamaan Phaawulos nuyi gara guutummaa Kiristoositti maal ta'aa deemna? Guddachaa deemna. Gara eenyutti? Gara Kiristoositti. Wanti nuyi goonu guyyaa gara guyyaatti hojii nuyi hojjennuuf wantooti nuti goonu hundumti isaanii gara maalitti nu geessu? Gara guutummaa Kiristoositti. Yoo maal keessa jiraanne? Hafuura keessa yoo jiraanne Kiristoosii wajjin konneekshiniin keenya hidhamee jira yoo ta'e, neetwoorkiin keenya hidhamaa yoo ta'e, wanti nuyi gara maalitti guddachaa deema? Kiristaanni gara Kiristoositti guddachaa deema. Dan dubbisa laa Filiiphoos boqonnaa 2:5 iddoo amma isiniif kenna. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Yaada maali? Isa kan Kiristoos isa Yesuus Kiristoos qabu ture sana maal godhaa? Qabaadhaa. Tokko egaa namni Kiristoos duukaa du'e garaa Kiristoos qabu qaba. Garaa Kiristoos qabu. Maa inni garaan Kiristoos qabu? Garaa Kiristoos qabu maalidha? Ettanii irratti qorri qabattanii tokko inni waan ta'eef ammoo ettanii warra isa miidhaniif dhiisuun beekama. Warra isa miidhaniif dhiisuun beekama. Baay'ee kan isin dhibu addunyaa kanarraa dhiisuu yeroo jalqabaaf kan nu barsiise Yesuus Kiristoosidha. Warra nu miidhaniif dhiisuu kan nu barsiise. Al tokko namaaf namni yeroo walitti bu'u akkee anqooduma na baluuf dhiisu amma kana miidhameemu anqooduma na baluuf dhiisu an tajaajiluman illee dhiisee gala waldichuman illee dhiisa. Kana qofa miti mootummaan waaqayyo illee dhaba kan jedhan illee ni jiru. Angurruma kun kan hin dhagee jira. Baay'ee kan isin dhibu garuu macaafni qulqulluu karaa adda addaa namoota adda addaatiin kan inni nu barsiisu dhiisuu akka dandeenyudha. Dhiisuu waa hedduudha. Keessumatti garaa Kiristoos qabu inni jalqabaaf inni tokkoffaan maali yoo ta'an warra isa miidhaniif dhiisuu. Yeroo baay'ee dhalli namaa miidhee dhiisuu barbaada. Amman ijaa kophaa dhutti hin dhiisu. Amman kana deeffadhutti hin dhiisu. Amman akkas godhutti hin dhiisu. Yeroon itti jedhamu jira. Akkasumatti garuu inni macaafa qulqulluu nu barsiisu Kiristoos kan inni nu barsiisu garuu Kiristoos irraa kan nuti barru garuu maalidhaa? Miidhamnee dhiisuudha. Miidhama dhiisaadha malee miidhaa dhiisaa kan jedhu hin jiru. Miidhannaan immoo maaliif ture? Garuu utuu isa waraananii, utuu isa rukutanii, utuu isa ajjeesaa jiranii
maal jedhe yaa abbaa waan godhe hin beekani dhiisii fedhe maalirra jira fannoorra jira ol baasaa jiru fannisaa jiru ajjeesaa jiru hadhooftuutti qabaa jiru isa as gaddadaa jiru isa miidhaa jiru isa cunqursaa jiru garuu achuma irra taa'ee maayidee waan godhan hin dhiisanii yaa abbaa dhiisii fedhe wanta godhan hin beekanii yaa abbaa dhiisiif. Egaa dhiisuun kan inni ittiin beekamu miidhamnee gaafa dhiifnedha. Kana qofa miti baay'ee kan isin dhibu kakuu aaraa keessatti akka Kiristoositti miidhamaa kan dhiisee hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 54 kaaftanii yoo ilaaltan seenaa ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaa tokko argitu. Filiiphos hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 54 mee nan dubbisaa. Isaan kana hundumaa yommuu dhagaan aarii guddaa irraa kan ka'ee isatti hin ciniinatu turan. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqifatinis Waaqa keessa ol ilaalee ulfina Waaqayyoo Yesuusinis gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee arge. Kunoo ani bantiiwwan Waaqaa banamanii ilma namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabbatee nan arge jedhe. Isaan garuu gurra isaanii cuqqaalatanii guddisanii itti wacanii erga takkaa itti fiiganii mandara keessaa daddarbachaa gadi baasanii dhagaadhaan hirrukutan. Warra dhugaa baatuunis uffata isaanii miilla dargaggeessa Saa'ol jedhamu tokko jala naqatanii turan. Utuma isaan dhagaadhaan isa rukutaa jiranii Isxifaanos Gooftaa Yesuus hafuura koo fudhadhu jedhe kadhate. Jilbeenfatee sagalee guddaadhaan yaa Gooftaa cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee iyye. Kana jedhees kufee in obbaafate. Ameen. Seenaa Isxifaanos kana baay'ee kan na dhibu. Isxifaanos jireenya kan isaaniif ta'u karaa kan dhugaa kan isaaniif ta'u maalitti agarsiisaa jira? Wanta dhugaa wanta qajeelaa kan isaan fayyadu kan isaan miidhu miti. Yeroo baay'ee namoonni miidhaman biyya lafaa kana irratti yeroo baay'ee yoo ilaaltan namoota wanta dhugaa dubbataniif wanta dhugaa haasa'an karaa dhugaa namatti agarsiisanidha. Kan inni itti haasa'u karaa ta'e dhugaa ta'e jireenya immoo isaaniif isa kenna. Kiristoos Yesuus itti agarsiisaa jira. Waa'ee Yesuus itti maa jira? Waa'ee jireenyaatti maa jira? Waa'ee dhugaatti maa jira? Waa'ee karaa qajeelinaa itti maa jira? Utuu waa'ee jireenyaatti maa jiru? Utuu jiraadhaan ittiin jechaa jiru garuu dhagaadhaan isa rukutu. Isa miidhu hin dhagaan. Isanni itti dubbatu hin dhagaan gurra isaanii qabatu. Isanni itti dubbatu hin dhagaan maal qabatu? Gurra isaanii qabatu. Akka in dhageenyeef erga gurra isaanii qabanii booddee immoo isa rukutu isa miidhu. Baay'ee kan isin dhibu garuu garaa Kiristoos qabu qaba Isxifaanos. Maaliif jennaan utuu rukutamaa jiru, utuu dhagaan reebamaa jiru, utuu isaan ajjeesaa jiranii iyyee sagalee isaa dhaan yaa abbaa hafuura koo fudhadhu jedhee booddee isa dhumaa waan tokko ittiin jedhe isaaniif kadhachaa du'e. Waan tokko isin jedhe yoo dhuguma namummaa inni moofaan si yaadu yoo ta'e kan Kiristoos taatetta yoo ta'e warra si miidhaniif kadhachaa duuta. Baay'ee fakkeenya kan hin fudhadhu Paaster Galataa nama jedhamu beektu miidiyaa adda addaa hin hordoftu dee yaada. Abbaa mul'ataa waldaa meesenjeroof gaaddi kan jedhu. Gaafa waldaa kana dhaabee jedhan iddoo hundumaatti yeroo baay'ee dubbachuu nan jaalladha. Waltajjiin argadhu irratti fakkeenyummaa guddaadha kan isaan irraa bare. Waldaa isaanii keessatti walgahii hafuuraadhaaf deemnee turre barreen gaddaa 2011. Waldaa isaanii keessa gaa'utu jirru gaafa waldaa kana ijaaranii dhugaanuuf ba'an. Naannaa kana kan jiru guutummaan musliima ture. Naannaa isaa waldaa isaanii kan jiru guutummaan musliima. Waldaa gaafa ijaaruuf dhufu si ajjeefna. Inni ijaartu waldaa nu gidduutti gaafa isaan dhufanii jedhan baheen qophaa isaanii sheekoti gurguddaan namni lama dhufanii gaafa sana akka jedhan baheen akkasitti jedhan isin na ajjeesaa ani immoo isin jaallachaan du'aan jedhan. Iyennaan isin na ajjeesaa ani immoo isin jaallachaan du'a. Yooma isin na ajjeeftu ta'eyyuu yooma isin ajjeesattanii iyyuu ani immoo
amman gaafa duutti isin jaalladhaa utuu isin naan jeeftanii isin jaalladhe sheekonni sun lamaan yeroo suma boo dhiisi bakka ijaarradhu jedhanii walii galanii waldaa sana akkan ijaarradhuuf naaf na gargaaranii amma irraatti waldaan koo waardiyaan qabadan baay'ee kan natti tole. Kan eeguufi sheekota gaafa sanaatu eegaaf. Kun maayin jecha tokkitti an isin jaallachaan du'e dheen booji'aman ammanni garaa isaanii rukute ilaala. Namni Kiristoosii wajjin dhuguma du'e namni kan Kiristoos ta'e egaa warra isa miidhaniif kadhata dhiisii fedha utuu miidhamu utuu rakkatu utuu isaan cunqursanii utuu isaan miidhanii utuu isaan gadi qabanii dhiisiif waan godhan hin beekanidha. Garaa Kiristoos qabu tokko isa kanadha. Baa ittanii yookaan garaa Kiristoos qabu baa yookaan lammaffaa jechuu dandeessu yookaan lama tokko jechuu dandeessu warra isa miidhaniif kennuun beekama. Warra isa miidhaniif kennuun beekama. Baay'ee kan isin dhibu kennuu kan nu barsiise yeroo jalqabaaf Waaqayyo Abbaadha. Maalluuf kennee tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf laata. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallate jedhee jalqaba. Akkasitti biyya lafaa jaallate. Waan tokko tuun godhi akkasumaan nu jaallate. Tokkicha qabu immoo dabarsee nuuf laata. Waa'ee kennaa baay'een keenya beekna. Namni kan inni waa namaaf kennu yoo qabaatee irraa fedha. Yoo qabaate qofa miti. Yoo qabaatee irraa fe. Wan qabu irraati namni birii 20 qabu 10 kaawwatee 10 namaa kenna. Namni birii tokko qabu garuu waan tokko namaaf hin kennu. Tokkumaan qabaa'edha. Tokko qaba waan ta'eef. Waaqayyo Abbaan garuu tokkicha ilma qabu utuu mararsiifatin dabarsee kennaa godhee nuuf laate. Tokkichi inni dhufe sun immoo tokkicha hafuura qabu nuuf laate. Haaleluyyaa. Waaqayyo Abbaan tokkicha ilma qabu nuuf laate. Inni immoo tokkichi ilma isaa Yesuus Kiristoos kun immoo gaafa dhufu kennaa eenyurraa bare waan ta'eef abbaa isaarraa bare waan ta'eef kennaan tokko qaba isa qaban namaaf kennu waan ta'eef abbaa isaarraa isa baree dhufe inni immoo maal godhe tokkicha isa qabu hafuura isaa dabarsee maal godhe nuuf laate. Haaleluyyaa. Wangeela Maatiyos dan dubbisa iddoo kana boqonnaa 27 lakkoofsa 50 jira ilaakkeedha. Yesuus ammoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kenne. Haaleluyyaa. Sagalee guddaadhaan iyyee maal isaa kenne hafuura isaa kenne. Qabiyyee namaas lakaaseen ture. Qabiyyeen namaa waan gurguddaa sadii irraa kan dhufe. Isa kenna qomma sirra deebi'e. Garuu isa abbaa isaa irraa kenne. Abbaa isaatu tokkicha qabu kenne waan ta'eef. Isa namni waa'een dhugaa galeef waa'een Kiristoos galee kennuun isa dhibu. Akkasiin baay'istanii na hordoftan nan barbaada. Hin qabu waa'een ta'eef isayyuu warra nama akkamiif kenne seedhumoo ilaalame. Tokko qabu kennee wanta tokko qabu utuu hin hambifatin osoo hin hambifatin maal godhe garaasaa guutuu kenne. Warri inni kennuuf sunoo tokko warra isa miidhaa jiruuf warra isa cunqursaa jiruuf warra isa irratti kaaruuf warra isa xoofoo hadhaa obaasaa jiruuf hafuura isaa kenne. Isumayyuu kennaan kan beekamu akka biyya lafaatti nama jaallattaniif laattu. Nama baay'ee jaallataniif kennaa kenna. Nama baay'ee jaallataniif waan jaallatan kenna. Nama waa isinii godhee beekuuf, nama sitti toleef, nama bifisaa sitti toleef, waa garaa garaatiin ulaagaa adda addaa nama jaallattaniif, nama isin jaallatuuf maal gootu kennaa kennitu. Inni kun garuu akkasumas warra isa jibbaa jiraniif, warra isa miidhaa jiraniif, warra isa irratti kaaraniif, warra isa balaaleffachaa jiraniif, warra isa cunqursaa jiraniif tokkicha lubbuu qabu tokkicha hafuura qabu maal godhe dabarsee kenne. Haaleluyyaa. Garaa Kiristoos qabu qabaachuu jechuun egaa inni lammaffaan immoo ajjalatti warra isa miidhaniif kennuudhaan warra nu miidhaniif kennu. Ammam keenyatu warra nu miidhu jaallanna lawaa'ee kennuu dhiisa.
warra numi jaalala beekan bira darbe waan bira darbamuun qabu yeroo biraa ilaalla waan ta'eef garuu ammam keenyatu warra nu miidhaniif kennaa jira laa. Garaa Kiristoos qabachuun isa kanadha. Warra isa miidhaniif hafuura isaa kennee dhufe. Sagalee kana gaafan dubbisu irra deddeebi'ee garaan koo baay'ee natti tola. Baay'ee kan isin dhibu kennaa kan akkamii kenninus immoo ergaa Yohaannis boqonnaa isa duraa boqonnaa 3:16 irratti ifaa ifatti nutti hima. Meenan dubbisa iddoo kanas akkas jedha. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Kiristoos maal nuuf kennuu isaatiin? Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf ta'a. Ameen. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuun jaalalli maal akka fakkaatu, jaalalli akkam akka ta'e, jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Maaliif namni lubbuu tokko qaba, hafuura tokko qaba, foon tokko qaba. Sila kaaseera waan ta'eef kenna qusiin jedheera. Tokkicha qabu, lubbuu tokkicha qabu, hafuura tokkicha qabu maal godhe nuuf kenna. Kanaan jaalalli maal akka fakkaatu hubanneerra. Waa'een jaalala nuuf galeera amma waa'een jaalala nun dhibu. Kan nuuf galuu qaba immoo miti. Nu'is obbolootaaf lubbuu keenya kennuun nuuf hin ta'a. Warra kamiif? Warra dukkana keessa jiruuf. Warra kamiif? Warra ifan argin jiruuf. Warra kamiif? Warra Kiristoosin hin beekin jiruuf. Karaa adda addaa ofii keenya wareegne callubannee teenye callubannees teenye warruma bareef warra waa'ee Kiristoos beeku qofatti lallaboo qofa osoo hin taane hafuura keenyas lubbuu keenyas laannee fi lubbuu baay'ee booji'u. Maaliif namni baay'ifachuu barbaadu isa qeeru maal gochuu amma fakkeenyaaf boqqolloo baay'ee argachuu barbaadan boqqolloo isa tokko maal gochuu qabdu? Gattanii yookaan awwaaltanii ajjeesuu qabdu. Of baay'isuu yoo barbaadan du'uu qabdu. Du'uu kana kee waa baay'eetu jira baay'ee. Namni gaafa du'u maal ta'a? Hin baay'ata. Boqqolloon jalqaba hin tortora hin du'a eegasii booddee baay'atee ka'a. Lubbuu tokkoof hafuura tokko qabu kennee Kiristoos namoota bili'eena 2.5 ta'an addunyaa kanarraa maal godhe? Argate. Nus namoota gara Kiristoositti deebisuudhaaf isa qabnu utuu mararfatiin maal gochuu qabna? Kennuu qabna. Waan qabnu hundumaa amma lubbuutti. Isheen kun illee ulfaatti. Waaqayyoon haa gargaaru, Waaqayyoon haa gargaaru. Egaa warra nu miidhaniif kennuudhaan Kiristoosiin fakkaanna. Namni amma kennameef beeku immoo kennuun isa rakkisu. Ilaala, namni amma dhiifameef beeku dhiisuun isa rakkisu. Yookaan dhiisuun isa ittiin ulfaatu. Amma sii dhiifame beettennaan dhiiftaa, amma siif kenname beettennaan kennuun sin dhibu. Ishee kana ijoo godhaanaa qabadhaa. Amma nuuf dhiifame beekne jennaan dhiisuun nutti ulfaatu. Amma nuuf kenname beekne jennaan kennuun nutti ulfaatu. Inni lammaffaan karaa hundumaa Kiristoosiin fakkaachaa jiraata. Tokkonnee garaa Kiristoos qabu qabannee achirratti qabxii lama laallee warra isa miidhaniif dhiisuudhaan beekamaa warra isa miidhaniif kennuun beekamannee. Inni lammaffaan karaa hundumaa Kiristoosiin fakkaachaa jiraata. Namni Kiristoos duukaa du'e. Maaliif si'achi anamitii isa nakiyaatu jiraata jedhamini Phaawulos anamini Kiristoostu nakiyaa jiraata jedha. Nukiyaru Kiristoos. Si'achi anamini Kiristoostu nakiyaa jiraata. Kanaaf iyyuu karaa hundumaa eenyuun Kiristoosiin fakkaachaa jiraata. Dubbannaan isaa ergamoonni Kiristoosiin fakkaachaa turan. Gaafa Kiristoos qabame Phexroosiin maayidhan. Inni kun haasaan isaallee nama biyya Galiilaa Kiristoos duukaa ture sana fakkaata jedhan. Dubbannaa keenyaan, hojii keenyaan, deddeebii keenyaan, gochaa keenyaan
Everything is waa hundumaanii eenyuun fakkaachaa jiraanna Kiristoosiin fakkaachaa jiran. Kiristoosiin akkamitti immoo fakkaachaa jiran jedhamu waliin ilaalla qabxii muraasa. Yesuusiin fakkaachuuf garuu Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture maal gochaa akka turee fi akkamitti jiraachaa akka inni ture beekuun murteessaadha. Yesuusiin fakkaachaa jiraachuudhaaf biyya lafaa kanarra waggaa 3 ji'a 6 amma turetti maal gochaa ture maal hojjechaa ture wanta jedhu beekuun dirqama ta'a fakkaachuudhaaf wanta beennu fakkaanna waan ta'eef. Tokko daati egaa lama jala irraa lama jala immoo lama tokko jechuu dandeessu yookaan tokko jechuu dandeessu jechuu dandeessu akka warri qabattan akkasiniif galuutti qabadha. Ulfina isaaf osoo hin taane ulfina abbaa isaaf jiraachaa ture. Ulfina isaaf osoo hin taane ulfina abbaa isaaf jiraachaa ture. Biyya lafaa kana yeroo deddeebi'aa ture Yesuus Kiristoos ulfina isaaf osoo hin taane ulfina abbaa isaatiif maal ta'a ture jiraachaa ture. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti sirriitti hin arganna kana. Guyyaa tokko daqiiqaa tokkoof wanta godhu hundumaa anatu godhe. Jabina koon hin godhe, cimina koon hin godhe, aboo koon hin godhe, aangoo koon hin godhe lafanni itti tokko illee hin jiru. Ana miti abbaa sana kiyaatu dubbata. Tajaajilli Yesuus Kiristoos agarsiisaa tureef wanta inni agarsiisaa ture guutummaa guutuutti eenyuun kan agarsiisudha. Waaqayyo abbaa waaqa irratti kan mul'isuuf ulfina waaqayyo waaqa irratti kan argisiisu ture. Akka keenya amma yooma xiqqoo ishee waaqayyoodhaa xiqqoo nuun hiikee bakka falafinnee qabaan nun dhowwatu. Akka kana miti. Anatu godhe ulfina isaa bukkee dabarsee eenyuuf waaqayyootti. Dubbatee akkamitti mucaan kun akkas ta'a? Ana miti sana kiyaatu. Bara jiraattanitti ulfina waaqayyoof jiraadha. Keessumaa barri nuyi amma keessa jirru baratti namni ulfina waaqayyoo ofiisaaf iyyuu furachaa jirudha. Keessumaa barri nuti amma keessa jiraachaa jirru baratti dhalli namaa ulfina waaqayyo ofiisaaf ulfina hundumaa wanta gaarii ta'e hundumaa ofiisaaf ana kankoo ana baratti akkas jedhe keessa jira. Wanti okkoon garuma isheetti akkuma Oromoon jedhee mammaaku wanti hundumtuu kanaaf haa ta'u barri nuyi keessa jirru kun bara ofittoo ta'eera. Bara akkasii kana keessatti ogummaa qabaannee beekumsa qabaannee waa hundumaa Kiristoosiin agarsiisaa akka deemnuuf waaqayyo nu gargaaru. Nuyi warra tajaajilu jalqabnee amma xiqqaatti wanta godhamu hundumaa ulfina waaqayyoof gochuu qabna. Akkuma Kiristoos baay'ee kan isin dhibu kakuu haaraa keessatti namoonni moodalnuu ta'an namoota gurguddoo lamadha. Tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni lammaffaan Phaawulosidha. Yesuus Kiristoos bara jiraate yookaan waggaa 3 ji'a 6 tajaajila keessatti biyya lafaa kanarra amma ture keessatti kan inni agarsiise waaqayyo abbaa qofa agarsiisee darbe. Phaawulos gaafa dhufu Kiristoosiin tajaajila isaa guutummaa guutuutti Kiristoosiin agarsiisee darbe. Al tokko ni warri tajaajilus yeroo nuyi itti tajaajillee tajaajillee akka ofii keenyaatti of lakkoofnu tajaajilli keenya gara waa biraa yeroo inni itti agarsiisu gara ulfina keenya yeroo inni itti agarsiisu gara wantoota adda addaa yeroo inni itti mul'isu ni argama. Please of eeggadhaa maaloo guddaa amma xiqqaatti bifa garaa garaan sagalee kana na duukaa hordofaa kan jirtan sagantaa yuutuubii na ta'u waasaappiin haa ta'u onlaayinii kamirra teessanii biyya adda addaa ardii torbanuu kee addoo kamillee jiraadhaa na duukaa hordofaa kan jirtan barsiisa kana na duukaa dhaggeeffachaa kan jirtan lafa jirtanitti adaraa keessan ulfina waaqayyoof jiraadhaa darbaa. Tajaajilli isin gootan wanti isin gootan Kiristoosiin mul'isee darba. Akkuma Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaa mul'ise Phaawulos immoo gaafa dhufu Kiristoosiin mul'isee darbe. Akkuma Kiristoosiin fakkaate isin immoo na fakkaadhaa jedhe. Kiristoosiin fakkaatee darbe. Ulfina isaa osoo hin taane ulfina Kiristoosiif jiraatee darbe. Nus akkuma kana ulfina Kiristoosiif jiraannee akka darbinuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Lama jettanii waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabaa ture.
Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture waa hedduu barsiiseera. Waa hedduus dubbateera. Wanta hedduus hojjeteera. Wanti inni hojjete, wanti inni lallabe hundumtuu walitti yoo qabame garuu waa'ee maaliitii yoo jettan waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Beektonni yeroo dubbatan Gooftaa Yesuus waltajjii kan inni argate waggaa 3 tajaajila keessatti waltajjii yookaan iddoo madaraqii seennu ammaa kana si'a 44 argate si'a 39 waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiise. Si'a 5 qofa wanta biraadha kan inni barsiiseedhu. Kitaaba tokko tokkorraa beektonni macaafa qulqulluu gaafa dubbatan bara jiraate guutummaa walumaa gala tajaajilli tajaajila guutummaan waa'ee maaliiti? Waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos waan gurguddaa sadiidha biyya lafaa kana irratti tajaajila inni tajaajile. Tokko mootummaa Waaqayyoo lallabe. Lammaffaan dhukkubsatoota fayyise. Inni sadaffaan hidhaa seexanaaf hafuura hamaatti namoota hiikaa ture. Wanta gurguddaa kana sadii hojjete. Tajaajilli isaa lallabanni waggaa 3 tajaajila guutummaan mata duree tokkicha ture. Innis mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa kan jedhu ture. Akka keenyaarraa kana wanta gara biraa waa'ee qabeenya biyya lafaa kanarraa waa'ee biyya lafaa kanarraa waama haduu gadii kana qofa dubbatee darbe miti. Mata dureen isaa tokkicha qofa ture. Waggaa 3 mata duree tokko lallabe. Waggaa 3 mata duree tokko lallabe. Innis mata dureen isaa maali yoo ta'an mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa. Mata duree makana lallabe guutummaa guutuutti tajaajila nuyi tajaajillu waa'ee mootummaa Waaqayyoo ta'uu qaba. Keessumatti kakuu haaraa keessa kan jirru tajaajiltoota kakuu haaraa, tajaajilaan kakuu haaraa amantoota guutummaadha. Namni Kiristoositti amane guutummaan tajaajilaadha. Maaliif? Dirqama turreera waa'ee Kiristoos nama biraatti dubbachuuf dirqama turreera waan ta'eef namni waa'ee Kiristoos dhugaa ba'u immoo tajaajilaadha. Akkasitti hin beekaan macaafa qulqulluunis akkuma kanatti nu barsiisa. Garuu wanti nuyi goonu keessumaa baroota kana waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabamaa yoo jenne anaaf gaaffii isiniifis gaaffii hundumti keenya iyyuu beekna waan ta'eef itti yaadna. Baay'ee kan isin dhibu namni waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabu hin jiru. Namni waa'ee mootummaa Waaqayyoo faarfatu hin jiru. Namni waa'ee mootummaa Waaqayyoo kadhatu hin jiru. Maaliif laata? Eenyurraa barree? Isa kanatu gaaffii natti ta'a. Umurii an jiraadhe xiqqoo kana keessatti namootas macaafa qulqulluu kana kee arge keessa waan isaan tajaajilan darban waa'ee mootummaa Waaqayyoo qofan. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo qofa tajaajilanii darban. Kiristoos akkas, Phaawulos fa'aa akkas, ergamoonni akkas eenyurraa barre laata nuyi? Tajaajila keenya kee waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhibeera. Maaliif jennaan hundumtuu gabaa wal saama waan ta'eef IMEX tajaajilli bara inni itti ta'e keessa jira waan ta'eef bara tajaajilli IMEX ta'e kana keessatti immoo yaada namaa argachuuf yeroo itti tajaajillu kee dhufnee galle. Tajaajiltoonni bakka gurguddaa sadiitti qoodan ofii gogaafan ta'a ilaala. Yaada namaa kan tajaajilan, yaada ofii isaanii kan tajaajilaniif, yaada Waaqayyoo kan tajaajilan, keessumatti yaada Waaqayyoo kan tajaajilan muraasadha. Yaada namaa tajaajila baay'een keenya hafuura akkasii kee Waaqayyo butee nu abaasu. Wanti nuyi gochuu qabnu, wanti nuyi dubbachuu qabnu, haasaan keenya waa hundumaa. Maaliif Iyyaasuutti Waaqayyo waan tokko jedhe lafa dhatti hundumaatti seera Museen garbichi koo caafe afaan keetii hambu'in. Yeroo hojjettus, yeroo deemtus, yeroo kaatus waa'ee Waaqayyo haasa'i. Isa kana barbaada Waaqayyo. Namni Kiristoos duukaa bu'e yeroo hundumaa waa'ee maalii haasa'a? Waa'ee Kiristoos haasa'a. Yeroo hundumaa bakka hundumaatti waa'ee Kiristoos haasa'utti tola. Egaan sagalee Waaqayyoo keessatti of ilaaluun murteessaadha boloo tokko. Warri akka itti jiraachaa jirtan ammallee daddabalee ayyaanni kun isiniif baay'eetu hin jedha. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 dubbiseen ittiin xumura. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Ameen. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraatii
yaada garaa keessanii maal godhaa geeddaradhaa jedhe. Mata dureen Kiristoos lallabaa ture tokkoof tokko inni sisuma kanadha. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa. Yohaannis Cuuphaan faas kanuma lallabaa turan. Mata dureen kun mata duree dhaabbataa isaanii ture. Nus mata duree keenya jireenya keenya hundumaa kanatti akka guutu akkasitti akka adeemsifannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisuun isin jedhaa. Kanarratti deeqaa muraasa isiniif kadhadheen asumaan sagantaa koo goola. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keef dubbii kee dhufeef ulfinni galanni hin darbine siif haa ta'u. Ganama barii kanaan kaatii nutti dubbattee sagalee kee isa akka bakakkaa nu gidduutti lafaan dhoofte. Isa hidhaa hiiku, isa jijjiiru, isa jireenya keenyaaf namummaa keenya hundumaa geeddaru. Isa eenyummaa keenya jijjiiru nutti waan haasofteef galgala keenya borii keenya isa ta'e nutti waan haasofteef maqaan kee Waaqaaf lafarratti kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Egaan si galateeffachaa yeroo kana immoo sin kadhadha. Sagalee kana dubbii kana kan dhaga'an hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka jiranitti lafa jiranitti ayyaanni keef humni kee gargaarsi keef eegumsi kee isaanii wajjin ta'uurraan kan kee dubbii isaan amma dhaga'an kun maqaa Yesuusiin jireenya isaanii wajjin wal makatu. Bifa adda addaan sagalee kana keessatti of ilaalanii keessatti kan of argan maqaa Yesuus Kiristoosiin akkaataa sagalee kanaatti jiraachuu akka danda'aniif ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Sagalee kana kee ala ba'anii kan jiran immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalalli kee inni fagoorraa nu fide dhiigi kee inni fagoorraa nu fide sun dabalee daddabalee ammas maqaa Yesuusiin namoota bakkeeran kana gara kee gara dubbii kanaatti gara sagalee keessa jiraataa kanaatti achi asiisaa na fidu. Jaalalli dhiiga Yesuusiin fagoodhaa dhufne jedhamee akkuma caafame dhiigni keenya nuun fagoodhaa fide warra bakkee yeroo hin dadhabne maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga keetiin fageenyarraa harkifaman fagaatanii warri jiran dubbii keerraa sagalee keerraa nuyiyyuu warri fagaannee jiru dhiiga keetiin achi as dhufne maqaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha warri dubbii keef sagalee keerraa yaada keerraa fagaatanii warri jiran si wajjin warri du'uu dadhaban si wajjin warri du'uu namummaa isaanii ajjeesuu warri dadhaban si wajjin Waaqayyo Gooftaa fannoo irratti namummaa isaa moofaa sana fannisuu warri dadhaban ganama kana sagalee kee kanarraan kan kee bakka adda addaaf lafa adda addaa ta'anii kan dhaga'an sagaleen kun gurra isaanii kee kan seene laphee isaanii kan qabate maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan jireenya isaanii namummaa isaa moofaa kee wanta kee bahuu dadhaban kee ba'anii gara namummaa saaraatti gara uumama saaraa isa kan keetiitti maqaa Gooftaa Yesuusiin adarban galanni ulfinni siif haa ta'u. Galatoomi ol qabame waan gootuuf ulfaattu jajamuuf kabajamuun sittin irratiin sagaleen kee kun nuuf haa ta'u nurratti haa ta'u nu wajjin jireenya keenya wajjin walaa fudhatu walaa qabatu wal keessa agalu ulfaadhu kabajamii saannati tola isa dhagaa seette maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.